Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a aappii kana ilaallachuudha. Aappiin kun maal akka of keessaa qabu ilaalleeti booda immoo haala barumsa isaatti deebinaa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo adda addaa footoo garaagaraa osoo cinqii takka malee ofuma automaatika akkana siif godhaa jechuudha. Haala kanatti sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Suuraa barbaaddan haala kanaan haala idiit taheen idiitii kan nama hin dhibne tokko haala salphaadhaan akkasitti godhachuu fi ammas viidiyoo itti aanu amma haala kana fa'aa godhachuu haala adda addaa godhachuu waa hedduu of keessaa qaba. Amma kanuma qofaadhaan isin agarsiisa. Amma gara barumsichaatti deebinaa jechuudha. Hayyeegaa kun aappichis kana aappicha eessa argannaaf ka jedhu pileestoorii keessan keessa seentanii bakka mallattoo seerchii kanatti jechuudha kilik gootanii meegaa footoo jettanii barreessitu jechuudha. Meegaa footoo jettanii erga barreessitanii booda seerchi gootanii achii kunoo kanuma jalqabatti isiniif dhufu kanaa jechuudha. Jalqabatti erga isiniif dhufe hin bantanii jechuudha hin buufattanii amma waan hin buusee jiruuf kallattimaan keessa seenuudha jechuudha. Haala kanaan amma kaameraa asanatti garagalchee waan na mul'isuu jiruuf kaameraadha. Amma bakka mallattoo seetingii tana tuttu jechuudha. Footoo fudhachuudhaaf footoo barbaaddan fudhachuudhaaf seetingii tana tuttu jechuudha. Achi booda image video from library bakka jettu kana irratti raayitii gootu jechuudha. Bakka kana kunuun agartanii kilik irratti gootanii haala kanaan mana gaalaarii keessan keessa isin galchaa jechuudha. Footoo barbaaddan tokko fudhattanii jechuudha. Amma mee kanuma amma isin agarsiisa kana fudhadhee isin agarsiisutti haala adda addaatiin erga sanii raayitii asii kana tuqxu jechuudha. Raayitii kana erga tuqxanii booda suuraa biraan fudhadhaa. Fakkeenyaaf raayitii kana tuqnaa jechuudha. Achi haala kanatti deebifannaa jechuudha. Haala kanaan kunoo qubaan olii gadi keessa haala barbaaddanitti akkas godhuu hin dandeessu jechuudha. Staalota garaagaraa of keessaa qaba. Amma itti seennee ilaallaa jechuudha. Kunoo haala kanaan isiniif baha jechuudha. Kunoo haala kanaan haala istaayilii garaagaraa kunoo fakkeenyaaf kana yoo waraabuu feetan haala kanaan quba akkas irra gootanii jechuudha. Sarditanii akkas godhuu dandeessu jechuudha. Daftanii akka qophatoo barbaaddan akka raggaasisoo barbaaddan immoo suuta akkas godhaatuma waraabuu barbaaddan bakka amma viidiyoo kana kilik gootu yeroo tokkoo fi achi booda bakka diimaa asii kana kilik gootanii erga sanii waraabaa jechuudha. Amma maalifiin waan waraabuu jiruufu sagalee walaffaa hin waraabu jechuudha. Saniifi amma kabiraa istaayila biraa ilaallaa jechuudha. Haala adda addaatiin jira. Kunoo haala kana haala amma akkuma isinitti mul'atu kanaan kafeetan irratti kan qalbiin keessan barbaade irratti kunoo fakkeenyaaf rogaa afran kana irratti asuma footoo heddifattanii irratti babbareechachuu hin dandeessu jechuudha. Ammas kana qofa gaanii keessa deemtanii isin hanga isiniif ta'u waan isiniif ta'u laallattanii irratti osoo
hin cinqamin waa takka malee osoo achiifas nakutiin qabu irratti baadalottanii ofumaa isaatii automaatika isiniif godha. Buufadhaatii itti fayyadamaadha isiniin jedha. Hiriyoottan keessan biraanis gahaa sheer waliif godhaadha jechuudha. Dabalataan ammoo gaafiin baay'een kan dhiyaataa jiru gaafiin nama baay'eedha. Fakkeenyaaf yeroo akkanatti isiniif bahe YouTube bakka nama kamiyyuu haa ta'uti subscribe gochuudhaaf bakka tana tuqxu jechuudha. Bakka diimtuu tana tuqxu. Bakka diimaa subscribe jechuun bakka kanaa jechuudha. Subscribe jechuun itti shaarraktee viidiyoon ni gadhiisan yeroo inni gadhiisetti akkas bira gahuuf asirratti bakka diimtuu tanarraa yoo akkas gootee jijjiirte subscribe ta'eera jechuudha. Mallattoo tana immoo tuqxee ishii oolii tanarra yoo goote viidiyoon sun yeroo gadhiifame isin bira dhufaa jechuudha. Risaala miseejiin haala kanaan viidiyoo subscribe gochuu hin dagatinaadha. Gaafii nama baay'eeti subscribe jawwaalli kiyya hin godhu warri jettan immoo viidiyoo biraatti qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha.